Leenjisoon nama Oromoo keessa seenaa guddaa raawwateedha. Leenjisoo Diigaa jedhama, kan dhalate kutaa Arsii aanaa Jajuu ganda Addeellee Usaamotti dhalate. Leenjisoon abbaa isaa Diigaa Dirree irraa fi haadha isaa Aadde Ganamee Abetaa irraa dhalate. Leenjisoon nama Oromoo keessa seenaa guddaa raawwateedha. Garuu seenaan isaa awwaalame dhalootatti taruu fi didee hanga ammaa akkasii taa'u jira. Gaafiin uummataa yeroo hedduu bara baraan kaka'u leenjisoon seenaan isaa gartee akka siidaan isaa nuuf dhaabbatee gartee aanarraa ka'ee milaa godinaatti deemee Oromiyaa keessa bal'atee magaalaa gurguddaa ta'e irra deemee akka seenaa kana gartee dabarsinee dhalootaaf barnoota ta'uu jedhamee yeroo bara baraan kaasanii garuu hanga ammaatti hojiirra oolchuu hin dandeenye. Leenjisoon bara 1880 keessa yeroo mootiin nafxanyaa Minilik Itoophiyaa hoogganu keessatti aadaa Oromoo cabsina jedhee yeroo itti dhufetti gartee sirni isaa siin fudhadhu jedheeni nama didee ofirraa faccisee lolaa turedha. Sana inni raawwatee seera hammana jedhamee himamuu. Leenjisoon Minilikiin akka sareetti of dura ari'e. Leenjisoo jechuun nama mootii yeroo sanaa of dura ari'eedha. Leenjisoon Minilikiin nagaarii taatumamu ni gaddisiisee daadhii harkaa gannaqee farda isaa kan yeroo san inni lolu kan inni yaabbatee deemuun jalatti ajjeesee ari'ee laga Hawaas kanaan ceesisee achirratti gartee kaattan kophee isaa gaddisiise. Kophee gartee inni yeroo sana diratee too deemu kopheen sun hanga qixxee warqichitti lakkaa'ama waan jedhamutu jira. Seenaan mana hin jedhamnedha. Kuni maqaa Oromootiin Oromoodhaaf hin jecha aangora ta'anii too seenaa goota tokko awwaaluun baay'ee tokko ulfaataadha. Rakkooni ummata keenya bira jira qeerroo fi qarree. Leenjisoon irratti Minilik harka isaatiin marsaa 6 hirmaate. Marsaa 6 kana keessatti takka leenjisoon injifatee galee hin beeku. Leenjisoon goota mana jedhamu miti, seenaan isaa seenaa guddaa nama raawwateera. Minilik meeshaa ammayyaati. Lola leenjisoon meeshaa aadaa eeboo fi wantee farda gartee lolaaf leenjii qaama magaalaa guddatu kana lolaa ture. Kana irratti baay'ee tokko nama gaddisiisa. Goota Oromoon Arsii qabu yeroo sanatti goonni cimaan Leenjisoo Diigaati yeroo sanatti. Garuu seenaa isaa awwaallee hanga ammaa taa'uuni baay'ee tokko nama gaddisiisa. Asumaan gaafiin uummataa yeroo du'an ka'uudha gartee seenaan Leenjisoo dhaabbatuu qaba jedhee. Anis immoo asin gara yaada kiyyaatiin nuti arginee jirra mootummaan nuuf dhaabe kalaas mootummaan gartee seenaa aanuutti ijaarame sanoyyuu mataan gajjidha yeroo ol seenuuf gartee seenaa aanuutti raawwate har'a garuu haa diigamu jedhaa jira. Nama kana raawwate seenaa goota kennaa nu jiraachisee waan dhabdannee eenyu tokko hin jiru. Kana itti dhimmamne otoo itti yaadne baay'ee tokko gartee waan das nama jedhu nama fakkaate. Arsii fayoom dubbadhee kaarma afarki cirame gaafa aanol irratti gocha har'a ajii argame ras darge.